soome irra buun barbaadu. Amma wooma kana qabadha namoo kan telefoona harkaa qabdanis telefoona keessan qopheeffadha. Tole akkuma heeraattiin hangafa keenyarraa eegalaa waa'ee dhala Oromooti. Booranni kan Oromooti. Oromtichi ka Xabbooti. Xabbo ka Waaqooti. Waaqo ka Daaliiti. Daaliin ka Utteeti. Utteen ka Biiteeti. Biiteen ka Walaabuuti. Walaabu ka Jilichaati. Jilichi ka Dawwarooti. Dawwaroon ka Hoofaati. Hoofa ka Sharaati. Sharaat ka Hadiyyaati. Hadiyyaan ka Raabaati. Raaba ka Dooriiti. Dooriin ka Mormoori. Mormor ka Maammaati. Maammaan ka Warari. Warar ka Waayyuuti. Waayyuu ka Goodeeti. Goode ka Mariidhaati. Mariin ka Galaani. Galaan ka Waadaati. Waada ka Shunkuri. Shunkur ka Imari. Imar ka Battaani. Battaan ka Luubaani. Luubaan ka Malik. Malik ka Kuush. Kuush ka Haami. Haam ka Nuuhi. Nuuh ka Malik. Malik ka Matoshaati. Matosha ka Yaarit. Yaarit ka Muhallali. Muhallal ka Akuni. Akun ka Anush. Anush ka Shiis. Shiis ka Aadami. Adam ka Biyyeeti. Biyyeen ta Bishaaniiti. Bishaan ka Qilleensaati. Qilleensi ka Quduraati. Quduraan ta Rabbiiti. Lakkoofsi keenya isin hundaa'u abbaa keessanirraa kaasanii akkasitti deemnaa jechuudha. Ammaan tana Booranaa fi Bareentoo ilmaan 11 dhalee Boorannini Bareentoo ilmaan 5 dhalee qabadha. 11 ilmaan Booranaa Daacee takka Callabba 2 Garrii 3 Gurraa 4 Gaarree 5 Giriirraa 6 Wallagga 7 Goofaa 8 Sidaamoo 9 Arrii 10 Naaroobii 11 ilmaan Bareentumaati. Ilmaan Bareentumaa 5 Bareentumaa Karrayyuu Abbaa Baasoo Dullachaa 1 Tummuugaa Bareentoo Abbaa Arsii Kasikkoo Mandoo 2 Murawwaa Abbaa Ituu 13 Humbannaa Abbaa Anniyyaa Abbaa Torban Anniyyaa 4 Qalloo Abbaa Afran Qalloo 5 kan jarana ani Fatul Wadaay kiyya kitaaba Oromooti. Kitaabni kuni waa hedduu if keessaa qaba. Ammallee asumaaniin gabaabsee fixadha. 5 gadaa Oromoodhaa 5 gadaa Oromoodhaati fi ammas 5 odaa Oromoodhaa isinii himeetiin waltajjii tana gadhiisaa waan hin qabu silaa hedduutu jira. Waan gadaa Oromoodhaati yeroon tun gadiin lakkisaa. Dursee oduu kana keessaan baane haati jaartiin Oromtichaa maqaan isii Hayoomeetoo Haralloo Jaamaa akka naanneessituun gadaadhaa dhalootaan gama keenya dabree nu hunda ga'etti isiin abbaa kiyya hedduudhaan jaaladha. Abbaa kiyyaan akkana yaamannaaf hayyamtaayii jetteeti Oromticha Xabboo gaafattee hayyamee fi jarri kanaa gadiitii fi kasanii oliitis hanga warraarree fulakkaawee kanatti jaartii Oromoon heera isii keessa maqaa jaarsaatii jaamti.
haadha oromtichaatiin isinii hima jaartii xabboo tarii xabboo jedhanii maqaa isiidha haadha jaartii booranaa